Jirra jirtuu hordoftoota waliiftuu nagaa waaqayyoo bakka jirteetti isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan akkamiyyuu nageessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo isinis baga jiraattanii baga waaqayyoo guyyaa kanaan sin ga'e. Egaa guyyaa har'aatis immoo viidiyoo haaraadhaan deebinee dhufnee viidiyoo wal fakkaatudha garuu xiqqoo isaa viidiyoon yeroo hundoo jedhuun addadha. Kanaaf warroonni mana waliiftuu bifa haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan gara maatii kootti makamaa kabajaan isin gaafadha. Warroonni hanga jalqaba kaatanii hanga ammaan afaan turtan immoo guddaa galatoomaa jechaa turtiin keessan ana waliin haa ta'u. Wanta babbareedoo wanta barumsa isinii ta'u wanta waliin irraa barannu wantoota adda addaa yeroo dhiyootti yoo rabbi jedhe qabadhee dhufaa. Kanaaf gargaarsi keessan yaanni keessan narraa adda hin beekne jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa akkuma agartan kinoo inni kunikaa jeelii talbaati jechuudha. Talbaadha akkasumas zayituunidha. Inqulaalii yookaan immoo hanqaaquu fi avokaadoo akkasumas immoo yoogurtii yookaan roobii jechuudha. Wanti kanarraa kan yeroo hunda hojjedhurraa addatu godhee jeelii talbaati. Talbaa kan ergan daqiiqaa 10 nafisee booda jeelii san keessaa dhimbiibee. Kanaaf kamee walumatti naqee walumaan fayyadamna baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudha yoo ta'e. Kanaaf marsaa lammaffaa fayyadamuu kiyya yeroo hunda isinitti ma'anii ofii kiyya fayyadamee wanta irraa fayyadame tokko isiniin gaha malee yookaan fakkeessuu yookaan immoo seetidhaan wannan isinitti fiduu miti. Kanaaf akkuma agartan kallaataa qopheeffadhee kallaaxatti gadi naqadhee avokaadoo kukkutee sana boodatti jeelii kanatti naqa jechuudha. Jeeliin talbaa rifeensa keenyaaf gahee maalii akka ta'u qabu hundi keessanuu ni beektu. Baay'ee ittiin goone garuu hanqaaquus ittiin naqaa. Amma kanatti aansee hanqaaquun itti godhee hanqaaquutti aansee jeeliin itti godhaa jechuudha. Jeelii talbaa baay'ee gaariidha. Rifeensa keenya kan qaradadame rifeensi kiyya akka shibooti ni beektu. Rifeensi keenya yeroo baay'ee rifeensa keenya lallaaffisaa. Bakka akka forforitti illee ta'e nama nyaatu ana nan nyaatu yeroo tokko na nyaata kun akkuma kana ergan dhimbiibee xallaajaa keessa godhee xiqqoo qorree booda haaluma kana wal harkisanii beektu amala isaayi ergan isatti naqee booda yoogurtii yookaan roobii qopheeffadhee isas kun akkasitti naqaa. Ani rifeensi kiyya baay'ee waan ta'eef tokko guutuun fayyadame avokaadoo tokko hanqaaquu tokko roobii tokko xiqqoo akka maankaa 2 yookaan 3 ta'u jeeliidha. Akkasumas immoo zayituunii xiqqoo zayituunii ani badaatti hin baay'isu. Kanaaf akkuma agartan kana zayituunii bifa garaagaraati jira. Zayituunii ani bifa kanaan fayyadama jechuudha. Amma tokko ani baay'eetti hin baay'isu xiqqoo erganitti godhee booda kana bakka tokkotti naqee nan daakaa jechuudha. Walan nyaachisa sirritti akka inni bullaa'utti. Kun egaa viitaaminii mana keenya keessatti nuti fayyadamuu dandeenyu wanta keemikaala hin qabne sa'aatii 2 sa'aatii 1 2 walakkaa ofirra teessine uumaa rakkoo hin qabu. Maaliif keemikaala addaa tokko hin qabu rifeensa keenya hin hubu. Ana fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa ni yaadattu. Kun haala kanaan baasee guyyaa kaleessaa roobni badaa roobee imaaraatii keessanii beektu rooba keessa deemaa waan tureef rifeensi kiyya baay'ee walitti qaradadame yookaan walitti sukkuumame. Maaliif rifeensi keenya tafaxiroo yookaan uumama isaatiin rifeensa gogaadhanii beektu. Kanaaf haala kana erga qopheeffadhee saanii itti fayyadamuutti qopheeffadhee tan naqadhee gara itti dibachuu deemutti walumaan turraa walumaan dibanne jechuudha. Viidiyoo kiyyaan gadhumaa daawwadhaa like godhaa subscribe godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Waaw yeroo dibattan akka dhadhaa kana namatti qorraa bakka. Namatti tola keessattuu avokaadoo faayidaa avokaadoo hundi keessan bareechitanii beektu. Akkasuma immoo rifeensaafis faayidaa guddaa qaba. Akkuma qaama keenyaaf faayidaa qabu. Kanaaf mee walumaan fayyadamnaa nu waliin turaa hanga dhumaatitti viidiyoo keenya like gochuu hin dagatina. Furdinni isaa akkam jedheen isinitti hima. Innumaa har'a xiqqoo nan qallisee kana duraan nan hojjedhe viidiyoo yaadattanoo ta'e kana caalaa furdaadha. Kunis immoo narra yaa'uu baay'ee gaariidha. Kanaaf haaluma kanaan ergan xumuree booda gara dibannaa kan deema jechuudha. Yeroo dibannu immoo kan rifeensi keenya malaan adda baasnaa itti fayyadamna malee takkittumaanii miti. Kun akkuma agartan kana amma rifeensa kiyyan dibadha jechuudha.
Egaa ka hundursa duraa rifeensi kiyyaa akkuma isinitti himee rooba kaleessa guyyaa galgala roobeen baay'ee hin goge akkasumas immoo fuuldura isaa kun duraan hin jiru dhugaa dubbachuuf hoo ta'e kun akkuma agartan kan akkuma isinitti agarsiisu kun badaa margaa jira jechuudha. Inni kun icciitiin isaa maalidha? Wantoota fayyadamu keessaa mismaarii fi bishaan ruuziiti jechuudha. እና rifeensi kee bakka akka carraa namni itti dhiqadha jedhee gatiin hiikeef akkasumatti rooba keessa deeme rifeensa keenya gogaa waan ta'eef ni beektu akkuma bishaan hootuqe immoo walitti deebi'a. In sababa rifeensi kee firiizii ta'uu jaalata yeroo baay'ee. Kanaaf haaluma kanaan itti fayyadama jechuudha. Itti fayyadamaa hundi keessaniyyuu jeelli nan hojjedhu kun baay'ee faayidaa qaba. Ani immoo sagalee jira namoonni mana keessa ijoollee waan jiraniif jennaan sagalee lafaa itti waraabe yeroo sanatti sagalee waan jiruuf dhiifama siniin jedha. Akkuma agartan kana baay'ee namatti tola. Furdinni isaa baqa yeroo harka keessaniin qabdu ani immoo yeroo hunda harka kiyyaanan dibadha. Maaliif masaajii godhuudhaaf yeroo hunda waan natti mijatuuf harka kiyyaanan fayyadama. Rifeensa kiyya waan tokko yoon fayyadamu homaa rakkina hin qabu. Sababni isaa wanta garaatti nyaannu wanni irra hojjedhu kun hundumti keessanuu ni beektu. Kanaaf fayyadamaa ani wanta tokko osoo hin fayyadamin dhufee isinitti agarsiisu al tokko al lama dhugaa dubbachuudha. Kana al tokko kana dura fayyadamee jira. Tokkoffaa rifeensi kiyya hin harca'u. Amma akkasitti wal qabachuun isaa gatii roobni natti roobee fi roobni natti roobee jennaan har'a viidiyoo hojjechuudha waan karoorfadheef akkasumatti goggogsee bule jechuudha. Homaa dibatee ittiin dibne sababa saniif hin goge ni beektu. Rifeensi keenya yeroo hunda garri caallu nuti rifeensi keenya gogaadha. Kanaaf kan malaan akkanatti addaan fuudhee keessa isaa dibee masaajii godha jechuudha. Walii amma yeroo dibadhu hin agartu. Baqa sossobaa jaalata. Rifeensi immoo akka biqiltuuti kunuunsa jaalata. Biqiltuun tokko yoo bishaan itti naqanii osuma goggogeeyyuu hundeen isaa jalaa hin marga biqiltummaa sanitti deebi'a. Yoommoo gogeedhanii dhiisan achumaan gogee bada. Rifeensis immoo mala barbaada, kunuunsa barbaada. Kanaaf abdiin kutinaa kinoo akkanumatti akkuma agartan kana viidiyoo irratti addaan fuudhee keessa isaatti diba. Baay'ee faayidaa qaba. Baqa yeroo namatti qorru dhadhaa biyya keenyatti fayyadamnu. Wanta akkasii natti fakkaatan yeroo nuti akkasitti fayyadamu. Kanaaf dibadhaa amma fuulduraan. Kanaaf yeroo tokko fuulduraan soomnis waan dhufaa jiruuf amma sinii danda'ame jabaadha. Hunduma keenya yoo hojii nutti baay'atama hin beektu. Karuma kanaanis immoo asumaan baga geessa siniin jechuun jaaladha. Obboloota koo warroonni hordoftii amantaa kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo hordoftan hundi keessan baga isiniin ga'e. Akkasumas obboleewwan koo biyyaan baas ta'ee biyya keessa obboleewwan kanaaf kadhiifama sagaleen adda ciccitaa obboleewwan koo musliimaa ramadaan kareem isinis baga isin ga'e. Akka carraa ta'e soomni keenya guyyaa tokko ture. Hunduma keenyaafuu akka amantaa keenyatti sooba nagaa kan jaalalaa kan waan gaariitti argannu hunduma keenyaafuu yaa ta'u jechuun jaaladha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo amma wal gadhiiseera. Rifeensi kiyya akka firiiziitii wal keessa seena yeroo baay'ee. Kinoo haaluma kanaan akkanatti kunuunsa baqa mala barbaada. Wanti kamuyyuu humna yoo fayyadamne humnuma fixa malee wanti inni nu raawwatu hin jiru. Yoo mala fayyadamne garuu aguma feeyyuu yoo humna dhabne mala saniin ni moona jechuudha. Kanaaf rifeensi keenyas immoo keessayyuu rifeensi keenya baay'ee caccabaa waan ta'eef harka irrattis kinoo caafii isaa akkasitti godhachuudha. Inni kun caafin isaa akka hin gogne yookaan immoo mantaa akka hin godhanne yoo laafe rifeensi keenya yeroo hunda mantaa wanti inni godhatuuf in goga yeroo gogu mantaa godhata jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan in sukkuumne amma hunda isaa dibadhee waliin ga'uudhaaf jecha kana walitti qaba. Kanaaf ergan hunda isaa dibadhee boodan bakka tokko yookaan immoo hunda isaa masaajii godhaa jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo haaluma kanaan gartokkee kana dibadhee hunduma isaa jechuudha bakka hanqateetti dabalee keessa isaatti qeensa kiyya osoo hin ta'in quba qarqara qeensa kiyyaatiin quba kiyyaan sukkuuma jechuudha. Maaliif yeroo dhiqannu mataan keenya keessa akka nuun dhukkubne yeroo masaajii goonu. Kinoo akkuma agartan rifeensi kiyya hin butama baay'ee. Kanaaf baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf garana amma akkuma agartan amma irraa hin hiika. Bakkeen dibatinii fi bakkeen dibadhe garaagarummaa isaa ilaala. Bakka siruma mataan kiyya akkasitti bakka yaa nama gara harka kanaan yeroon akkasitti qabu gara dibanni kana akka shookiti rifeensi kiyya.
sababni isaa rifeensi keenya uumama isaatiin isinitti himee jira. Shookidha yookaan goggogaadha. Kan akkumatti adda fuudhee hunda isaa dibadha. Kanas immoo haaluma kanaan garanas hunda isaa akkanatti waliin ga'ee dibadhee jira jechuudha. Amma kan maasaajiin godha hunda isaa. Erga maasaajii godhee booda kaan yeroo hunda ijoollee waan eeguuf sa'aatii natti tole. Yeroo hunda bakka yeroon dhiqadhu yeroon dibadhu malee yeroon dhiqadhu hin agartanuu. Sababni isaa bakka ijoollee waan nan eeguuf ijoollee waliin bakka yeroo natti toleen ol seenee dhiqadha malee akkasitti yeroo ittiin kennu sababni isaa natti hin mijatu. Hundumti keessanuu ni beektu. Kanaaf ka haala kana erga maasaajii godhee booda har'aaf feestaaliidhaan hidhaani. Maaliif urufa keessa ijoollee hojii waan deemuu jennaan akkanarra gadi yaana jechuudha. Walitti qabadhee erga maasaajii godhee xumuree walitti hidhee feestaaliitti hidhadha jechuudha. Viidiyoo kiyya guyyaa har'aa gaariidha jettanii akka jettan nan yaada. Akka itti gammaddanis abdiin qaba. Hanga dhumaa daawwadha. Wanta kana caccaalu wanta faayidaa qabu wanta ofii kiyya irraa fayyadamee isin fayyada jedhee yaade tokko anis qaqqabadhee dhufa yoo rabbi jedhee isinis immoo maatii nu ta'a. Gargaarsi keessan yaada staatii kennuu keessan nu biraan hin hafini. Guddaa galatooma warri na waliin jirtan galanni keessan guddaadha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo xumuree jira. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti nagaatti nuu tura. Viidiyoo kiyya hanga dhumaa ilaalaa. Wanti hundukaa inuma danda'ama. Obsaa wanti rifeensi immoo obsa barbaachisa. Obsaan kunuunsaa siniin jechuun barbaada. Maaliif ani rifeensa kiyya ofirratti waan beekuu fi wanti hunduu obsa barbaada. Kanaaf kakinoo amma feestaaliitti dhadha'ani. Maaliif ijoollee wajjin gadi ba'uu waan fedhuuf galgala soon dhiqadha homaa rakkoo hin qabu. Maaliif keemikaala hin qabu. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota waliif hundumti keessanuu viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata ni jaalattan jedhee abdiin qabaa. Turtiin wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemuutti turtii gaarii isiniin jedhaa. Galatoomaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaatti nu turaa. Yeroo gaarii sooma gaarii.